Welsa guutuu barraa sirba isaa deeme jedhuun badhaasa Afrikaa Afriimaa jedhamu mo'ateem. Amma jikroo torban bara 2023 guyyaa keessa. Aduu keenya jalqabaatiin uummanni Oromoo bal'aan alaa keessaan qondaalota adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa jiraniif sagalee ta'uu akka qabu gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu dubbatan. Qabsaa'onni kunneen mana hidhaa keessatti darraa hammataa keessa jirus jedhan. Qondaalota ABO manneen murtii erga bilisa jedhee bubbulee jira. Poolisiin garuu gadhiisuu didee Muhammad Faantaayilii quunnamtii adda bilisummaa Oromoo Lammii Gammachuu dubbisuun gabaasa bal'aa qopheessee jira. Gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennaniin qondaalonni dhaabichaa hidhaa jiran haqa dhabanii jedhanii jiru. Akka dhaabaatti hooggantoonni kun akka hiikamaniif Human Rights Watch, Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa, dhaabbata Fannoo Diimaa fi dhaabbilee mirga namaaf falman biraaf xalayaa barreessaa turre ammas barreessaa jirra jedhan obbo Lammiin. Kanaan addatti mana murtii deemanii mana murtii dhimmi isaanii gaariin hin jiru. Manni murtii murteesseera. Murtii kan fidee isaaniif rakkisaa jiru sirna inni guddaan saabooddee immoo qaama kamiitiyyuu hidhee isaan keewwate kan hidhamee jiru haqa dhugaadha. Jaallan kan ammoo ammayyuu hidhaama burraayyuuma jiru. Kanaaf akka dhaabaatti nuti tattaaffii goonu kamiyyuu godhaa turre godhaa jirra. Maal Human Rights Watch warra Komishinii Mirga Namummaa kan Itoophiyaan qabdu warra Fannoo Diimaa isaan kanaaf irra deddeebineeti xalayaa barreessaa turre ammas barreessi torbee keessa jechuudha. Manni murtiitis bilisummaa qaamaa isa jedhamu eegeera kan jedhan obbo Lammiin abukaatowwan isaanis wayitii garaagaraatti deddeebi'uun dhimma hidhamtoota kanneenii irratti falmaa akka turan ibsan. Hooggantoonni ABO yakka raawwatanii seerri isaan hidhee osoo hin taane sirnichaatu hidhee jedhan obbo Lammiin hojiirra oolmaan seeraa dhabamuu irraa kan ka'e hidhamtoonni danuun qorqalbii cabanii mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran himanii jiru. Qondaalonni ABO hidhaa siyaasaa waan hidhamaniif osoo dhaddacha irratti manni murtii bilisa isaan baasuu hidhaa keessatti guramanii hafan haqatu hidhamee jedhan qondaalli kun. Qondaalonni kunneen mana hidhaa magaalaa Burraayyuutti hidhamanii akka jiranis addeesseera. Hogganoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiraniif sagalee ta'uu dhabuun cubbuudha. Seenanis nu gaafatti kan jedhan gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO Lammii Gammachuu qabsaa'onni kunneen mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii dararamaa jiru. Nama waan ta'aniif lubbuun darbuu danda'u. Qaamni isaan hidhe maal akka isaan godhu waan beeknu hin qabnus jedhanii. Oromoo bal'aan alaa fi keessaa qondaalota ABO manneen hidhaa jiraniif sagalee ta'uu akka qabu gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu dubbatan. Waraanni Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti adeemsifamaa jiru aarsaa guddaa uummata Oromoo kaffalchiisaa jiraachuu hayyoonni himan. Miidiyaa hawaasaa irratti dhimmoota siyaasaa fi hawaasummaa irratti kan dubbatuu fi abbaa giddii jedhamuun kan beekamu Muhammad Saanii Itoophiyaatti hidhamuusaa maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Dhaabbanni mirga daa'immaniif falmu Save the Children Itoophiyaatti sababa hongeetiin daa'imman miiliyoona 4 siqan beelamaaf saaxilamanii jiru jedhe. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dharraa keessatti hidhaaf dararaan qabata deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hawaasa nagaa irratti raawwatamu akkaan hammaachuu maddeen himan. Godina Harargee Bahaa Cuunaqsan keessatti dhukaasa hidhattoonni Somaalee bananii lubbuun qonnaan bultootaa darbuu fi namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamuu jiraachuun himan. Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessa jiraatuu fi biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiraatuun sagalee ta'uu fi akka qabu waamicha taasisanii jiru. Seenaanis nu gaafatti waan hogganoota Oromoo hogganoota adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Oromoon immoo akkuma waliigalatti dhumaatii irratti gaggeeffamaa jira, du'aa jira, waraanamaa jira. Garuu bakkaayyuu harka wal qabatee qabsoo isaa jabeeffachuudha. Yoo qabsoofne kan hunda keessaa bahuu dandeenya. Hoogganoota kanaaf sagalee ta'uu dhabuun garuu cubbuudha. Hoogganoota kanaaf iyyuu dadhabuun cubbuudha. Cubbuu jechuu qofatu hin taane immoo bor gaafa kanarra achi keessatti jaallan kun ni dhukkubsataa jiru achi keessatti namadha du'uun dhufuu danda'a. Eenyullee namni qaamni hidhe kun immoo yoo maal akka inni isaan godhullee hin beeku. Kanaaf uummanni Oromoo addunyaa mara jiru kamiyyuu hoogganoota kanaaf waan danda'een sagalee ta'uu fi qaama itti iyyatee dhageessifachuu danda'u kamittuu iyyatee akka inni hoogganoota isaa dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo fillee akka inni wajjirraan dhaabbatee qabsoo isaa jabeessuu. Qondaalonni ABO kanneen akka Gadaa Gabbisaa, Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa fa'aan badii tokko malee mana hidhaatti ugguramuun dararaa hamaa keessummeessaa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Tibba kana immoo qondaalli ABO Gadaa Gabbisaa dhukkubsachuun haala ulfaataa keessa turu obbo Lammii Gammachuu ibsanii jiru. Akka waliigalaatti Oromoon waraanamaa jira, ajjeecha turatti raawwatamaa jira. Kana keessaa bahuuf harka wal qabatee qabsaa'utu irra jiraatas jedhanii jiru. Waraanni Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti adeemsifamaa jiru aarsaa guddaa uummata Oromoo kaffalchiisaa jiraachuu hayyoonni himan.
Humnoonni waraanaa mootummaa Itoophiyaa tumsuun Oromiyaatti bobbaafaman yakkoota namummaa fi waraana uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuu isaanii ibsamee jira. Guutuun gabaasa kanatti aanee dhiyaata. Bara 2019 irraa jalqabu waraana keessa kan jiru mootummaan Itoophiyaan waraana naannoo Tigraayitti adeemsaa ture karaa nagaatiin xumuruuf adeemsa irra jiraatus waraana Oromiyaa keessatti adeemsaa jiru humna qofaan xumuruuf humna waraanaa Oromiyaatti bobbaasaati jira. Hangamuu waamichi araaraa qaamolee garaagaraatiin taasifamus ejjennoo mootummaa Itoophiyaa humna waraanaatiin dhibdee Oromiyaa keessa jiru xumuruu akka ta'e yeroo garaagaraatti ibsaatii ture. Waraanni kun amma immoo aarsaa guddaa uummata Oromoo kafalchiisaa jiraachuu isaa OMN qophii dirree waloo irratti xiinxala kan taasisan Dr. Jamal Hebanom obbo Asnaaq Erkoo fi obbo Bantii Galataa ibsaniiti jiru. Wal waraansi Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiru akkuma dhokataa ta'ee miidhaan inni dhaqqabsiisaa jirus dhokataa ta'uun eeraniiti jiru. Waraanni Oromiyaa keessa jiru tokkoffaa waraanni kun dhokataadha. Addunyaa jalaas uummattoota Itoophiyaa jalaas keessumaa immoo kan nama gaddisiisu Oromoo tokko tokko jalaas dhokatee jira. Waraanni kun waraana hamaadha. Amma yeroo kana gidduu kana shawaa lixaa aanaalee garaagaraa keessatti waraana hamaatu deemaa jira. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa tumsuun Oromiyaatti bobbaafaman kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, humna addaa Amaaraa, humna addaa Oromiyaa, milishaan Oromiyaa yeroo waraana bilisummaa Oromootiin haleellaman of duuba deebi'uun tarkaanfii haloo bahiinsaa uummata irratti fudhataa jiraachuu hayyoonni kunneen ibsaniiti jiru. Waraanni Oromiyaa ija hawaasa idil addunyaa jalaa dhokachuu kan kaasan Dr. Jamal Hebanom addunyaan mootummaa Oromootu Itoophiyaa bulchaa jira jechuun waraana Oromiyaa keessaatiif xiyyeeffannoo laachuu dhabde jedhaniiti jiru. Kuni maaliif dhokate addunyaa jalaa jenne sababa hedduu jira. Kana keessa inni guddaan by design. Abiy inni nu Oromoodha. Oromoon isa jaalata. Oromoon deeggarsa isaaf kennu jira. Oromiyaa keessa nagaa jira. Naannolee biraa akka Oromoon aangoon arganne barbaadutu rakkina uumuu jira. Dhaamsa jedhu kan addunyaatti dabarsuu jira. Diplomaatonni isaa irra guddaa waan akkasii kana hojjetan. Laala akkatti nu saban. Mootummaa Oromooti. Abiyyi Oromoodha. Oromiyaan gargaarsaaf deeggarsa guddaa Abiyyiif kennu jirti. Warri isaa lolu jiru. Warra aangoo fi olaantummaa mirga Oromoodhaaf olaantummaa osoo hin taane mirga Oromoodhaaf hin barbaannetu rakkina uumuu jira biyya keessa waan jedhu addunyaa dabarfachuu jira. Tokko kan by design yookiin ammoo karooraan wanni jedheef kana jechuudha. Kun immoo Oromootas hedduu sobee jira. Obbo Asnaaq Erkoo humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin wal waraananiin gaafa mo'ataman uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatuun kun ammoo rakkoo bal'aa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'atudha jechuun ibsaniiti jiru. Waraanni kun gaagama caalu osoo hin dhaqqabsiifne dhaabbatee mariin araaraa akka taasifamu gaafatamaati jira. Rogeessi miidiyaa Muhammad Saanii Itoophiyaatti hidhamuun isaa himame. Miidiyaa hawaasaa irratti dhimmoota siyaasaa fi hawaasummaa irratti kan dubbatuu fi abbaa giddii jedhamuun kan beekamu Muhammad Saanii Itoophiyaatti hidhamuu isaa maddeen OMN itti himaniiti jiru. Abbaan giddii gamtaa Emireetota Arabaa kan jiraatu yoo ta'u tibbana sirna gaa'ilaatiif gara biyyaa imaluu isaatu himama. Bakka dhaloota isaa Jimmatti guyyoota lama dura poolisoonni keessummoota sirna gaa'ila isaa irratti hirmaachuuf dhaqan hidhuu kan himan maddeen abbaan giddii yeroo ammaa kana Finfinneetti hidhamee akka jiru garuu manni hidhaan itti hidhamee akka hin beekamne himaniiti jiru. Namoota biyyoota garaagaraatii gara biyyaatti deebi'an hidhuun Itoophiyaa keessatti baratamaa dhufeeti jira. Oduu biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessatti dhukaasaa hidhattoonni Somaalee bananii lubbuun qonnaan bultootaa darbuu fi namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Aanicha keessatti dhukaasni gurguddaan guyyoota 5 oliif gaggeeffamaa jiraachuu isaa kan himan maddeen namoonni hedduun madaa'uun hospitaala seenuu akkasumallee gareen lubbuun darbutu himame. Mootummoonni naannolee lamaanii rakkoo naannawaa daangaatti mul'atu kanaaf furmaata waloo akka barbaadan gaafatamee jira. Gabaasa dabalataa itti dhiyaata. Tibbana godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessatti dhukaasni adeemsifamaa jiraachuu isaan qonnaan bultoonni araddaalee adda addaa irraa buqqaafamaa jiraachuutu himame. Aanaa Cinaaksan keessatti lolli akka kanaa yeroo yeroon kan uumamaa ture ta'us kan miillanaa kun cimaa ta'uu jiraataan aanaa Cinaaksan araddaa biyyoorraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan dubbataniiti jiru. Daangaa naannoo Sumaaleetti dhiyoo kan taate Cinaaksan araddaalee fageenya kiiloomeetira 5 hin caalle naannoo Sumaalee wal daangessan irraa qonnaan bultoonni Oromoo hedduun buqqaafamaa jiraachuu himaniiti jiru. Araddaa Marar Qobboo Biggam Faafam Biyyoo fi Tulluu jedhaman irraa qonnaan bultoonni Oromoo buqqaafamanii yeroo ammaa kana gara araddaalee birootti godaanaa jiraachuu himataniin sababa dhukaasa hidhattoonni naannoo Sumaalee banan kanaatiin namoonni lubbuun darban akkuma jiran kanneen madaanii gara hospitaala Cinaaksan geeffamanillee jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Sababni walitti bu'iinsa kanaa weerara lafaa ta'uu kan himan maddeen araddaalee lolli keessatti baname araddaa aanaa Cinaaksan ta'uu fi lafa qonnaan bultoota Oromoo ta'uu ibsu. Hidhattoonni naannoo Sumaalee bifa gurmaa'een akka socho'an himaniin gama qonnaan bultoota Oromootiin ittisa gochuu ulfaataa ta'uu dubbataniiti jiru. Hidhattoonni naannoo Sumaalee bifa gurmaa'een akka socho'an himaniin gama qonnaan bultoota Oromootiin ittisa gochuun ulfaataa ta'uu dubbataniiti jiru. Poolisiin humna addaa Oromiyaas ta'ee mootummaan naannoo Oromiyaan birmannaa taasisee akka hin qabne himanii milishaa fi namoota dhuunfaatiin dura dhaabbachuuf yaalanis humnaa ol ta'uu isaa ibsan qonnaan bultoonni gara sirraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dubbise. Qaamni mootummaa naannoos ta'ee federaalaa akka gidduu seenu kan gaafatan maddeen rakkinichi osoo hin babal'atin furuu barbaachisa jedhaniiti jiru. Mootummoonni naannolee Oromiyaa fi Sumaaleen rakkoo daangaa sababeeffatee yeroo yeroon uumamu kana waaraan furuu qabus jedhaniiti jiru. Kana malees maanguddoonni abbootiin amantii fi qaamoleen hawaasaa biroom saboota lamaanii obbolummaa uummata lameenii cimsuuf rakkoowwan naannawaa daangaatti mul'atan waaraan furuuf sochii amma dura
jalqaban cimsanii akka itti fufuu qaban jiraattonni maniitii jiru. Dhimma kana ilaalchisuun gaafatamaa waajjira bilisiginnaa aanaa Cinaaqsan obbo Junaayidii Sheek Mahmud irratti bilbilus walgahii irra jiraachuu himanii bilbilan irratti cufaniitii jiru. Bulchaan bulchiinsa aanaa Cinaaqsan obbo Abdul Naasir Sheek akkasumas gaafatamaa nageenya aanaa Cinaaqsan obbo Muhammad Shaggoyyaa qunnamuuf yaaliin nuti taasifne milkoofne. Aangawoota naannoo Sumaalee dubbisuufis yaaliin goone ammaaf milkoofne. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dharraa keessatti hidhaa fi darraan qabataa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhu hawaasa nagaa irratti raawwatamu akka nammaachuu maddeen himan. Hidhattoonni faannoo qabata waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jedhu mootummaa naannoo Oromiyaatiin seensifaman ganda baadiyaa Sarar Kullaa jedhamu keessaa qonnaan bultoota hedduu ajjeesuu fi buqqaasuu maddeen OMN himanii jiru. Muhammad Fantalle bal'inasa akka itti aanutti isinitti himama. Gandoonni baadiyyaa aanaa Dharraa gooliinsa ulfaataa kan durii irra caalu keessa akka jiran jiraatan magaalaa guddattuu Shaallaay Oromiyaa miidiyaan torkeef yaada kenne tokko himee jira. Humnoonni mootummaa gandoota baadiyyaa hunda keessatti maqaa sakatta'iinsatiin bobbaafaman manguddoowwan hawwanii fi dargaggoota bifa jumlaatiin mana hidhaatti guuraa jiraachuu dubbate. Miseensa maatii yookaan jiraatan ganda tokko yoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee jiraate namoonni isatti dhihoo gosaa fi maatii osoo hin hambisin gara mana hidhaatti fudhataa jiru jedha madda OMN kun. Ati deeggaraa isaaniitii ati nyaachifteetta yookaan immoo akka tasaa namni tokko boleessisaa yoo waraana bilisummaa Oromoo inni qaba jedhanii boleessa hidhuu jechuudha. Boleessi qaamni abbaan hidhamaa jira yeroo ammaa kana. Qaamni dalagaa malee nama hedduutti hidhamee ture beekati egaa seenaan eegalee namoota baay'ee hidhamee ture amma nama baay'ee guddaa dabaddabame keessa balaa hidhamee kan jedhamu sirriitti dabaddabamee hidhamee iddoo sheekaa hidhamtuurraa qabame jiraata magaalaa Saalee. Yoo xiqqaate namoonni 20 hidhamaniiru Saalee Shabaa irratti kaan keessa ba'anii kaan hafaa hafaniiru. Kenuma ammoo baadiyyaa ganda mankaata waariyoo jedhamtu baadiyyaan tokko jetti shuma gaditu manni illee mana nama 5 gubate kana uummanni achi jedhame lakkoofsaan tilmaamuun nama rakkisa uummanni ganda mankaata waariyoo jedhamtu kanarraa jedhame jechuudha. Manneen hidhaa guutanii waajjiraalee mootummaa fi galmee walgahii magaalaa Gundoo Masqalee jiranfaa gara mana hidhaatti jijjiiramanii jiru jechuun ibsan maddeen keenya. Ammajjii kana keessa manneen jiraattotaa gubachuun namoonni nagaa ajjeefamuu fi hidhaan jumlaa aanicha keessatti akkaan hammaachuu kan himan maddeen qaamoleen mootummaas rakkoo nageenyaa dahoo godhachuun hanna irratti bobbanii jiru jedhu. Bifuma wal fakkaatuun gandoonni baadiyyaa aanaa Dharraa fi daangaa naannoo Amaararra jiran hedduun ammoo humnoota faannoo waraana bilisummaa Oromoo akka waraananiif kadhatamanii seenaniin weeraramaa jirti jedhu jiraattonni. Gandoota hanga ammaachim guutumaan guututti harka hidhattoota faannoo keessatti kufan keessaas gandi Sarar Kullaa fi Qundoo Barbaree isaan muraasa ta'uu himan. Magaalaa Sarar Kullaa jedhamturraa jechuudha. Sarar Kullaa jedhamti karaa gara gadiitti argamti. Achirraa baay'een achii dhufanii baadiyyaa keessa deemanii qabeenya qotee bulaadhaa re'ee waan kana qalatanii wanneen akka dammaa kana nyaatanii manallee kan bubeerra guddaan isaan jechuudha. Intaalee Amaaraatii Sarar Kullaa buufatee jiru. Jiraattonni aanaa Dharraa Gidiraa fi hiraarri maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromootiin isaan irra gahaa jiru akka irraa dhaabbatu kan gaafatan yoo ta'u weerara daangaa gamasiin isaan irratti banameefis Oromoon quba nu qabaachuu qabaa jedhan. Dhimma kana ilaalchisuun bulchaa bulchiinsa aanaa Dharraa obbo Shibashii Ayyaaloo argachuuf yaaliin nuti goone nuuf hin milkoofne. Dhaabbanni mirga daa'immaniif falmu Save the Children Itoophiyaatti sababa hongeetiin daa'imman miliyoona 4 siqan beela hamaa saaxilamanii jiru jedhe. Dhaabbatichi namoonni miliyoona 12 tan gargaarsa akka fedhan ibsuun namoonni 500,000 ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu ibseeti jira. Sababa waraanaa jijjiirama qilleensaa hanqina roobaatiif namoonni miliyoona 22.6 ta'an beelaaf saaxilamuu kan ibse Save the Children hanqina nyaataa madaalamaatiinis daramaa jiru jedhe. Itoophiyaan addunyaa irraa rakkoo midhaan nyaataa hamaa keessa jiraachuu kan jedhe dhaabbatichi gaanfa Afrikaatti namoonni walakkaa ol tan rakkoo midhaan nyaataa keessa akka jiran ibse. Itoophiyaatti dhuma bara 2021 amma caamsaa bara 2022tti beeyladoonni miliyoona 3.5 du'uu fi miliyoona 25 ol ammoo balaaf saaxilamuu